Oromiyaan damee turizimii irraa fayyadamtuu akka taatuuf seerri hariiroo mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa qophaa'aa jiraachuu Koomishiniin Turizimii Oromiyaa beeksise. Seerri kunis bara baajataa 2014tti hojiirra oola jedhameera. Koomishinarri Koomishinii Turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaa Oromiyaan qabeenya turizimiin kan badhaate taasisus siyaas-diinagdeen sirnoota darbanii kan xiyyeeffate gara kaaba biyyattii qofaa irratti waan ta'eef Oromiyaan damicharraa faayidaa argachuu maltuu hin arganne jedhaniiru. Kanarraa kan ka'e bu'uuraaleen misoomaa bakkeewwan hawwata turistii waan hin babal'anneef turistoonni qabeenya Oromiyaan qabduu daawwachuu hin dandeenye jedhan Aadde Laliseen. Mootummaan naannichaa rakkoo damichaa hubachuun rakkinicha furuuf hojii eegaleeraa jedhan. Wayitaa ammaas hojiileen dhaabbata hundeessuu biraandii koomishinichaa Viisit Oromiyaa jedhuun moggaafame beeksisuu hojjettoota mindeessuu seerotaa fi karoora tarsiimoo qopheessuu fi kanneen biroo raawwachaa akka ture himan Aadde Laliseen. Haala kanaan waggoota 5 dhufanitti bakkeewwan hawwata turistiitti Oromiyaa Itoophiyaa keessa sadarkaa duraatti fiduun namoota 500,000 oliif carraa hojii uumuuf karoorfamee hojjechaa jiraachuun ibsameera. Waggoottan 15tti ammoo hawwata Oromiyaan qabdu ardii Afrikaa irraa tokkoffaa taasisuun hojjetamaa jiraachuu Koomishiniin Turizimii Oromiyaa beeksiseera. OBNtu gabaase. Magaalaa Finfinneetti baatiiwwan 9 darbanitti eeyyama haaromsa konkolaataa fi konkolaachisaa irraa galiin birrii biiliyoonni 1.2 ol argamu abbaan taayitaa to'annoo fi eeyyama konkolaataa fi konkolaachisaa magaalichaa beeksise. Baatiiwwan 9 darbanitti tajaajila boolloo haaromsa eeyyamaa fi eeyyama haaraa laachuun galiin birrii biiliyoona 1.2 ol walitti qabamu hojii gaggeessaa olaanaan abbaa taayitaa to'annoo konkolaataa fi konkolaachisaa magaalaa Finfinnee obbo Adam Nuuriin ibsaniiru. Baatiiwwan 9 darban keessaa eeyyamni konkolaachisummaa haaraan 43 fi tajaajilli boolloo 200 fi 63 laatamuu himameera. Tajaajila laatamurraa birrii biiliyoonni 1.9 walitti qabuuf karoorfame birrii biiliyoonni 1 fi miiliyoonni 200 ol akka walitti qabame himameera. Adabbii tiraafikaa birrii miiliyoonni 200 fi miiliyoona 53 siqu akkasumas tajaajila paarkingii irraa birrii biiliyoonni 1.8 walitti qabamu itti aanaan daayireektara hooggansa tiraafikaa magaalaa Finfinnee Injiinar Biraanuu Girmaa ibsaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Baatii 9 darbanitti galii birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 75 ol walitti qabu abbaan taayitaa galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Dirradawaa beeksise. Galiin birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 200 fi miiliyoona 67 walitti qabuuf karoorsee hojii akka eegale bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Daayireektarri abbaa taayitaa galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Dirradawaa obbo Abdulsalaam Mahammad baatii 9 darbanitti galiin birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 75 ol akka walitti qabame himaniiru. Kunis raawwiin isaa dhibbeentaa 84.8 akka ta'e ibsameera. Kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo madalamu caalmaa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 16 akka qabu himameera. Odeeffannicha biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Dirradawaa irraa arganne. Oduu biizinasii maddeen alaatii argannetti wayita dabarru Chaayinaan biyyoota guddina irra jiraniif liqaa biyyattii kanneen kanfaluu hin dandeenyeef haala mijeessaa akka jirtu beeksifte. Biyyattiin biyyoota liqii biyyattii kanfaluu dandeettii hin qabne kan hin dirqisiifne fi haala ittiin liqaa isaan irra jiru kanfaluu danda'an nan mijeessa jetteerti. Ministeerri maallaqaa biyyattii Chaayinaan biyyoota guddataa jiran keessatti piroojeektoota itti fufiinsa maallaqaa argamsiisanii fi bu'aa qabeessa ta'an hojjechuuf qophiirra akka jirtu ibsaniiru. Biyyoonni Afrikaa hedduun weerara vaayirasii kooroonaan diinagdeen isaanii kan miidhame yoo ta'u, Chaayinaan bu'uura liqaa inisheetivii gareen biyyoota 20 liqaa biyyoota guddachaa jiraniif baasen yeroon kaffaltii kan dheeressitu ta'uu ibsiteerti. Chaayinaan bara 2017tti biyyoota Afrikaaf liqaa doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 43 kan liqeessite ta'uu Rooyitersitu gabaase.